Akkam nagaa jirtu chaanalii kanaaf haaraadha taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala fayyaa ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaan jedha waa'ee daa'immanii. Barnoota nama qabadhee jiru maatiin mataa daa'imaa sababa ciisichaan diriire akkamiin sirreessuu danda'u kan jedhu. Daa'imman tokko tokko yeroo ciisan dugdaan fa'aa yookaan cinaachaan ciisuun mataan isaanii gara booda filaataa kan akkamiin sirreessuu danda'u akkamiin ittisuu danda'u kan jedhudha. Hanga dhumaatti hordofaa sabiskiraayib gochuun dagatiina. Daa'imman hedduun yeroo ciisan kallattii tokko qofaan ciisuu filatu. Daa'imman hedduun ispeesifikaalii kallattii haati jirtuun yoo haati karaa mirgaa jirte yeroo hedduu gara mirgaatti galagalanii yookaan gara bitaatti galagalanii ciisu jechuudha. Daa'imman hedduun immoo dugdaan ciisuu jaallatu. Haa ta'u malee sababa lafeen mataa isaanii laafaa ta'eef kallattiin isaan ittiin ciisan sun diriiraa yookaan filaataa akka ta'u taasisuu danda'a. Fakkeenyaaf cinaacha mirgaan ciisu kan ta'e yookaan cinaacha mirgaan yeroo baay'ee ciisu taanaan mataan isaanii karaa sana jiru diriiraa ta'a yookaan filaati ta'a. Dugdaan ciisu taanaan immoo mataan isaanii gara boodaa filaati ta'a jechuudha. Kana hambisuuf maatiin yeroo yeroon kallattii isaan ittiin ciisan jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Yoo daa'imni kallattii tokko qofaa filate maal gochuu qabu? Yeroo daa'imni rafuu beeku kallattii tokko qofaadhaan rafuu barbaada. Haa ta'u malee yeroo inni rafu immoo kallattii biraadhaan raffisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu yeroo inni rafu akka opportunity akka carraatti itti fayyadamne karaan yeroo hedduu rafnetti jijjiirree raffisuu qabna jechuudha. Akkasumas daa'imman akka ciisaa oolan gochuurra alqambaa yookaan beebii wiilisa jedhamu alqambaa fayyadamne baadnee asii achi sosocho'aa hojii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf daa'imman akka sa'a dheeraa ciisan eeyyamuunis gaarii miti. Baatanii asii achi socho'uun alqambaa fayyadamuun faayidaa hedduu qaba. Kanaan dura kaaseera. Alqambaa fayyadamanii baatanii socho'anii hojii hojjechuun gaariidha jechuudha. Erga wanti kun uumame takka erga wanti kun dhufee booda erga mataan daa'imaa filaati ta'ee booda maatiin maal gochuu qabu kan jedhudha. Erga wanti kun uumame yeroo hedduu ofuma isaa deebee sirraa yeroo daa'imni guddatu amma ta'e ofuma isaa bocni isaa deebee sirraa deema. Haa ta'u malee kana sirreessuuf boraatii yookaan tiraasiin adda ta'e kan kanaaf qophaa'ee gabaarra jira jechuudha. Maal jedhama kunis miimoos piiloo jedhama. Mataa daa'immanii sababa ciisichaadhaan diriiraa ta'eef yookaan filaati ta'eef kana sirreessuuf uumame kun. Mee suura isaa akka armaan gadiitti haa ilaallu. Boraatiin yookaan tiraasiin mataa daa'imaa filaati ta'e sirreessuuf gabaarra jiru isa kana jechuudha. Miimoos piiloo jedhama kun akkasitti gaafachuun danda'ama. Haa ta'u malee biyya keenya bakka hedduu jiraachuu dhiisuu danda'a. Amma daa'imni kun daa'ima sababa ciisichaa mataan isaa gara boodaa filaatti sababa ta'e tiraasii kanarra ciisaa jira. Daa'imman hedduun yeroo tiraasii kanarra ciisan yeroo muraasa keessatti deebi'ee sirrata jechuudha. Tiraasiin kun maal godhaa? Mataa isaanii gara boodaa isa filaatti ta'e sana akka inni gad seenu godhe mataa isaanii bitaaf mirgaa jiru immoo gara walitti deebisuudhaan akka inni bakka kan sheeppii sirrii ta'e boca sirrii ta'e godhatu taasisa jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.